السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجمتوتا هردفتوتا چاينا لودانشن أكم نجاجرتو نجيني ربي قدا بكم جرتن تيسن هذا كابو فيديو سينا عجائبة كان كبدي سنف دادي فيديو خنا جلكا بندورتي ورين چاينا لخياف هاري تاتن ودانشن سبسكرايب يوتيوب رتي نفقودا. Barsiisaan tokko mana barnoota magaalaa Jiddaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti barsiisu akka jiru. Guyyaa tokko yeroo boqonnaa Osmaan ani shaayii dhuguudhaaf burcuqqootti qicachuutti jiru dawwalliin bilbilame. Daarekteerii mana barnootaa hamaa waan ta'eef barsiisonni hundinuu dawwalliin yeroo dawwalame daddaffiitti gardaree barnootaa seenan. Ani shaayiin dhuguudhaaf qicadhe oowwituudha dhuguudhaaf yeroo hin qabu. Yeroo kana gurbaa dardaraa kan lammii biyya Filiippiin ta'e tokkoon arge. Gurbaan kun hojiin isaa mana barumsaa kana keessatti qulqullina mana barnootaa kana eeguudha. Wayitaan gurbaa lammii Filiippiin ijaan arge shaayiin ani dhuguudhaaf qicadhe fuudheetiin gurbaa kanaaf seeqee fuula gammachuutiin kenneef. Eegasii gara daree barattoota barsiisuuf hin seene. Guyyaa itti aanu gurbaan kun barsiisaa kanatti dhaqee dubbiin kaleessan raajiinatti taate je'een. Gurbaan lammii Filiippiin kun yeroo duraatii fi kan namni isaaf seeqe akkasuma shaayii kenneef eega gara biyya Saa'udii hojii qulqullinaatiif dhaqee booda. Eegasii waan sirriin taane tokkotu jiranatti fakkaata je'een barsiisaadhaan. Barsiisaan kunis akka jiru anuu mataan kiyya wanni gurbaan Filiippiin jiru kun ajaa'iba natti tahe. Eegasii ani si kabajeetiin sitti arjoomuu barbaade. Nuti Musliima. Kuni ammoo haala nabii keenyaati akhlaaqa islaamaatiin je'een. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Gurbaan kun jecha qalbiitii akkaan na tuqenaaf hime. Ani waggaa lama guutuun as hojjechuutti jira. Namni tokkollee nan dubbisne. Waggaa lama guutuu namni tokkollee isinirraa nan dubbisne. Yookiin ammoo seeqinsa tokkollee naaf hin seeqne akka keetitti. Eegasii gurbaan kun barnoota saayinsiitti maastireetii qabaachuu isaa wayitanaaf hime. Daranuu dubbiin tun na ajaa'ibsiifte. Gurbaan kun xalayaa ragaa tan inni akka maastireetiin eebbifame qabuu fi akkasuma miskiinummaa itti hammaannaan hojii qulqullinaa tana hojjechuudhaaf biyya Filiippiin irraa gara Saudi Arabiyaa akka dhufe naaf hime. Jalqabuma dubbii tanarraahuu ani gurbaa kana hin amanne ture. Gurbaa kana qorachuufiin gara mana kiyyaa geesse dhugaa fi hijiba isaa addaan baafachuuf. Intalti tiyya kutaa 11ffaa baratti. Wayita gaafii afaan Ingiliffaatiin waa'ee saayinsii irraa kitaaba banattee isa gaafatte. Gurbaan kun faxeenummaa isaa irraa kan ka'een gaafii deebisuudhaaf yeroon irraan fudhattu afaanuma irratti isiif deebisaaf. Gurbaan lammii Filiippiin kun gaafii intalti tiyya gaafatte cufaahuu afaanuma irratti yeroo muraasa keessatti deebiseef. Eegas boodaan gurbaan kun dhugaa dubbachuu isaa mirkaneeffadhe. Eegasii guyyaa jummataa hundaahuu guyyaa boqonnaa keenyaa waan ta'eef hoggayyuu na bira dhufee na ziyaara jummata hunda. Guyyaa jummataa jiru cufaa wayita gurbaan kun na bira dhufe islaamummaa irraa hin odeessaaf. Anis ikhlaasaaniin isa keessummeessa akkasuma jaalala dhugaatiin. Ji'a lama booda gurbaan biyya Filiippiin kun gara amantii islaamaa shahaadaa qabatee seene. Eegasii duuba gurbaan kun hiriyoota isaa nama 20 amansiisee gara amantii islaamaa fiduu danda'e. Sababni kana hundaa qalaasa shaayii tokkoo fi seeqinsa barsiisaan kun gurbaa Filiippiin kanaaf seeqeeti. Eegasii barsiisaan kun akkana jedhe. Dhuguma dubbatte yaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam yaa kan akkana jedhe. Dalagaa khayrii waanuma feetee maaliif hin taane hin tuffatinaa. Osoo niif obboleessa kee fuula gammachuutiin qunnamullee taate. Seeqinsi ati obboleessa keetiif seetu jannata si galchuu danda'a. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.